Artistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Andu'aalem Gosaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Andu'aalem Gosaa hundumtu keessaniyyuu beektu jechuudha. Akkuma kana egaa odeeffannoon har'a qabannee dhufne immoo waa'ee artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Andu'aalem Gosaa dhiifama gaafachuu isaallee akkasumas illee wallee bareedaa dhiifama kan jedhu qabatee akka dhufellee isin beeksisuu ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo akkuma beekamu egaa chaanaalii keenya like, subscribe gochuudhaan illee akkasumas illee yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin dabarsu. Akkuma beektan egaa artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Andu'aalem Gosaa uummata jaalatamummaa fi beekamtii hedduullee kan qabudha jechuudha. Keessumaayyuu sirboota isaa kanneen akka Darbee Lallaafaa akkasumas illee Gungumee kan jedhuun illee uummata Oromoo bukkeetti daran eenyummaa fi beekamtii guddaa kan qabudha. Keessumaayyuu sirboota isaa warreen dhiyeenya kana yoo ilaalle sirboota inni dhiyeenya kana baasee Ayyaantuu kan jedhullee uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi akkasumas illee gara waggaa tokko gidduutti viiyuu gara miliyoona 15 fi isaa olillee argachuu danda'eera jechuudha. Sirbi kun amma gara miliyoona 20tti kan deemaa jirudha. Keessumaayyuu artistiin keenya kun uummata bukkeetti jaalatamummaa baay'ee kan qaburraa kan ka'e innis albaama tokko gadhiisee ture jechuudha. Eenyuma kana sirba baasuun hin dhaabin jechuudha. Artistiin keenya kun albaama duree isaa Ayyaantuu jedhuu fi sirboota qeenxee 15 kan of keessaa qabudha jechuudha. Daawwattoota keenya egaa artistiin keenya kun asuma ilaaltanii uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi akkasumas illee baay'ee illee uummata aadaa Oromoo calaqqisiisuu keessatti illee sirboota gara wallee fi karaa artistootaan gahee guddaa warroota taphatan jiran keessaa isaan tokko jechuudha. Artistiin keenya kun egaa amma immoo erga haati warraa isaa duutee waggoota tokko ta'aa jira jechuudha. Gara ji'a 12 yookaan 11tti deemeera jechuudha. Daawwattoota keenya erga waggaa tokkoo fi artistiin kun sirba kan biraa tokkollee hin baasne jechuudha. Mammaatti sirba tokko mammaatti hin gadhiisin jira jechuudha. Artistiin keenya kun amma immoo gara walleetti deebi'uudhaa fi sirba mata dureen isaa dhiifama kan jedhu haadha warraa isaadhaaf kan barreessee ofiisaatiin daayirekteera ta'e ofiisaatiin kan hojjetee artistiin keenya kun qabatee dhufaa jira jechuudha. Artistiin keenya kun egaa akkamittiin simatu siniin jecha baga wallee artiitti nagaan deebite siniin jennaanii akkasumas illee koomentii immoo warroonni artistii keenya kana jaallattanii fi jaalatamummaa illee itti agarsiistanii koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuun dagatinaan siniin jedha daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kun isatti dhufaa yoom dhufaa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun egaa akkuma beekamu YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee qaba jechuudha. YouTube chaanaalii mataa isaatii sanarratti immoo kan dhufu ta'a jechuudha. Artistiin keenya kun YouTube chaanaalii isaa gara hordoftoota 300,000 fi isaa olii kan qabanidha. Achuma irratti illee viidiyoo baay'ee gadhiisaa ture jechuudha. Artistiin keenya kun akkuma beekamu gaafa immoo albaama isaallee achumatti gadhiisee ture. Ammas sirba dhiifama jedhu kana achumatti gadhiisaa. Warroonni subscribe hin godhin jirtan dhaqaatii subscribe godhaa. Akkasumas YouTube chaanaalii keenya kanallee subscribe gochuu hin dagatinaa siin jenna. Egaa daawwattoota keenya artistiin kun yoom dhufa kan jettaniif immoo yeroo inni dubbatee hin jiru jechuudha. Mammaatti yoom inni dhufa akkasiin dhufa kan jedhee hin jiru waan ta'eef artistiin keenya garuu wallee haaraa hojii haaraa qabaddeen dhufaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu artistii keenya kana haala bareedaadhaan haala dansaadhaan dhiigaan siniin jira daawwattoota keenya. Egaa viidiyoo kan biraan amma walitti deemutti immoo gama kiyyaan nagaatti siniin jedhu hin jedhin dura YouTube chaanaalii keenyaaf warroonni haaraa taatanillee subscribe fi like godhuun cina dhaabadhaan siniin jedha. Akkasumas illee odeeffannoo haaraa fi kan akkasii yoo barbaadan YouTube chaanaalii keenya kana dura subscribe gochuun dagatinaa siniin jenna. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti.